بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برمسي كأن كدقدمي في جهيسو واي سينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسيه برمسا شنان دبركيستي واي لولا بدري دباني inni kunis insha allah xumura waa'ee malola sanii eega akka seenatti dubbannee xumurree irraa baane faa'iduma lola sanirraa waan fayyadanne tokko tokko irra deebinee waliin laalla. barumsa dabre keessatti rabbiin akka namaa tumsu dubbanne, namni inni tumsuuf ammoo gabroota rabbii akka tahe, tuma rabbii kana argatuuf waa 10 akka nama barbaachiftu, waa kurnyan kanarraa takka yoo dhaban akka tuma rabbii namni hin arganne, yoo kurnyan kana ammoo walitti qabatan akka rabbii yeroo hundaa namaa tumsu bakka hundattu akkaataa hundaanu nama hundayyuu. san keessatti bal'inaan dubbanne waraana muslimaa ka madiinarraa dhufe keessatti haalli tumsa rabbii ittiin argatan hunduu keessa walitti qabame kurnyanuu dubbannee turre. waraana qureesh ammoo ka makkarraa dhufe ka kaafira xabi'aan takka haalli takka siftii tuma rabbiitiin argatan hunduu qullaarraa taate tokkollee if keessatti hin qabne. kanaafuu rabbiin isaanii tumsuu dhabaate warra muslimaatiin rabbiin tumsee isaan cabse. ikhwaani, yoo bifoota kana walitti qabatan nama hundaa rabbiin guddaan tumsaaf jenne darsii kana keessatti amma waan dubbannu rabbiin waraana ifiitiin namaa tumsa. junuuda rabbittu jira, wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa huu jedha rabbiin. waraana rabbii namuun beeku isa malee jedhe. waan ati waraanan seene hedduttu waraana tahee tumsa sii tahee si qarqaara. barumsa kana keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe waraanni rabbiin guddaan namaa tumsu, waraanni rabbiin guddaan namaa tumsuun sun waraana akkamii baranna. akka fakkitti waa 10 ta rabbiin warra badriitiin tumsee, ta rabbiin warra badriitiin nassare isii tana dubbanna yoo rabbi jedhe. waa 10 ta rabbiin waraana rabbiirraa tokko taate kurnyaanu ta rabbiin warra badriitiin nassare isii tana dubbanna yoo rabbiin guddaan jedhe. nasriin obbolowwan yeroo garii wama namni sehuun namaa dhufa, yeroo garii ammoo waan namni seeneen namaa dhufa. yeroo garii waan ati jibbituun sii dhufa. sadeenu ta'uun hin mala. yeroo tokko wama ati teettee rabbi kadhattee rabbiirraa eegduun rabbi sii tumsa. yeroo tokko ammoo waan atin eegneen akka ajabatti fidee sii tumsa. yeroo tokko ammoo waan atin barbaanneen sii tumsa. waan ati eegduu miti, ta ati quban qabnee miti, waan atin barbaanneen rabbiin guddaan sii tumsa. fakkiin kanaa fakkeennaaf guyyaa lola badriisan yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata sahaabaatiin mari'ate harki guddaan isaanii lolan feene. namuu daldala qureesh kana dhaqeetuma fudhatee waa keessaa argatu barbaade. namni baay'een xabi'uma ilma nama akkas bakka mallaqni jiru ka waa keessaa argatan ka duuti hin jirre takkaaf bakka mallaqni keessa hin jirre ka duuti kee jiru tokko namni akka tokkichatti hin filatu. hedduun isaanii lola kanan feene. rabbii guddattu nuu hime وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. hagni tokko warra mu'mintootarraa lola guyyaa sanii osoo lolli argaminiin dura hin feene jibbanna qabanii jedha rabbiin guddaan. maaliif jibban? waraanni keenya waraana xiqqaa, hidhannoon isaa laaftu, gormuun isaa xiqqoo, leenjin isaa laaftu. waraanni qureesh waraana guddaa lolaaf qophaa'ee deema. nu ammoo lolaaf hin qophooyne
kanaafuu yoo osoon qophaayin isaanii walin buune bilaashuma if halaakuu malee bu'aan tokkolleen keessa hin jiruu yaadan saniifuu yeroo harki maanguddoon gugurdoon Abibakari Umari Miqdaadi warri gugurdaan kun hunduu yaada kennate yaada sanirratti gormuun achi dabarte namni waan akkasiisan hin feene gabbahee dubbatuun nama jabaatti yeroo namni 5 6 10 ol ka'ee dubbate lola barbaanna jedhe ati lafaa kaatee lola barbaannu jechuun nama jabaatti garuu garaan hin feenati hedduun akkasitti miila harkisaa keessa deemi miila harkisaa lola san seenan rabbii guddatu nu wasafee maal jedhe كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون سورة الأنفال كيستي آيات جهفاء هدو ساني يولال تنجده ورقو ياسا لولا ديمو أكوان دو أتي هركساني فكا تنجده ميلا هركسا أكو نو دو أديمو أكنما إن دو تاكوتو قبريان كيدك إلال جراني نت أكسد ديما جده ربين قدان كما لما waan isaan hin feene rabbiin guddaan tumseef jechuudha lolli guyyaa sanii argamu harki guddaan namaa waan hin fedhiniif rabbiin guddaan ammoo isima san nasrii godhee fide rabbiin maaliif akka namni tokkolleen dandeettii ifii hin himanneef lola atiin bu'aan tokkolleen keessa hin jiru halaaka humna hin qabnu dandeettii hin qabnu jettee ifirratti murteessite lola san seente yoo rabbiin guddaan sii tumsee injifatte hunatiyyaan injifadheen ashiin jirture hunateema duraan sodaachifte hunatiyyaan injifadheen jabeenne kiyyaan achi keessaa hafti rabbiin san hambisuuf bifa kanaa waan isaan jibban san keessaa nasrii ifiifi nasriin ikhwaanii rabbi biraa waman nasru إلا من عند الله العزيز الحكيم جل ربي وما النصر نصرين انتان إلا من عند الله ربي برامل بك برران رفت جل مالي كانك جبين كانك لينجين تنت هدنون تنت نصري ربي تمس ربي سيفيدون دنديتو كنصري فيدو ربي ربي يرو tokko beeki nama isa kafare le nasri ma fida dunya gubbatti waman nasru jedhe meela rabbiin nasriin hintaane jedhe illa male min indillahi rabbi birarra male nama birarra nasriin dhufuun dandeettu jedhe karaa biraati karuma rabbii qofaan nasriin namaa dhufti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala دوما إخواني وان قيا بدريسا ربي مؤمن توتا نصري كودان هادوبا نومي كوريان سنيرا تتوقفا ملائكة ربيتي ملائكة ربيتي ربين قيا بدري ملائكة بوسي ملائكة ظاهر مقبوسي ملائكة أن أمة مؤمن توتا نصري كسم قيا أحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اللي انصاف ورانا اسم نقر كان بوفني كان انجابسي ويا حنين كسيت ربي قدام ملائكة قبوس وأنزلنا جنودا لم تروها سورة توبة كيست ويا سنين أكما لولوتا سن كيست ربي قدام ملائكة في بوسي ذاتو من قبو أني أمة مسلمة نصرا زمن هنداب أنين السرون إمالتي أمالي ملايكان سنتم قبروت ربي تربي في قبروا ملي يكون بيك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورا ربي تيكني كوار ربين إسان أمر قفا قوتو ملايكا يتشون أمة عجباتك dandeettii gugurdoo qiyaasa malee gugurdoo qaban tokkichi isaanii jibriil ummata guutuu nabi luuxitti ergame koola takkaan ol fuudhee samaa'ii jalaan ga'e haga warri samaa'ii haasaya ummata sanii dhagayu tokko iyyansa saree isaanii dhagayu tokko
samaa'itti ol kaleessee afaan gad deebise tokko qofa rabbi maal jedhe فجعلنا عاليها سافلها سورة هود كيست فجعلنا عاليها سافلها قباقة ديبس ربي سبحانه وتعالى ملائكة تكتشت ويا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بقته مكرة طائف دكه ور طائف ركسه أشرا قد ديبئ توك اتلفه جبريل وجين yoo atinaa hayyamte gaara gugurdaa kana waliin dhaye magaalaa lamaan kana balleessa jedhen xaa'if makkallee maleekaa tokko dandeettii isaa rabbiin guddaan dandeettii agas geettu kenneefi maleekaan duuba ikhwaanii waraana rabbiiti rabbii ifii ati kadhatanii rabbiin guddaan maleeka'aan qarqaare idh tastagiithuuna rabbakum fastajaaba lakum أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين يرو إسن نكدتني ربين إسن الراك إيبالي إسن كركارو ملائكة كما توك كوال درادوبا ديما أكمل تريتي كومبو إيه والمقايان كأكاسيسا كنان إسن كركاري كمان كركاري كما براتين كركاري كما براتين كركاري كما سدتاني إيغاسي كما شان معجزان قياسا أرقمت هدو إخوانكم شنين يا ربي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين كمشان لأنه أكني أفتا أكم أفتني على ما أداك أبن كأمة فكان ملتري كان ربين قدان قبوسه تكون قياسلا قالوا ربين وانا كان هدو ميسف قرمو قلو وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم يا رب هاك قلبين تيسن قمد ده قلبين اسن قبج تيغا دابتوف ربي ورانا هغان وخنا قبوسي سن ورانا ربي قدعا كتكفآتي وراني لمتا كربين قدان يروهن دا أمة مسلمات كركار تقول سنس ربين كركار مال قلبي ورا كافرا كيس ربين قدان صدا بوسو صدان إخواني وراني صدر بدأ أنجو نمني توقو يو ربين صدا تبوسي جاب أسو هونك أبو جاب أسو نمك أبو جاب أسو هيدن نوك أبو جاب صدان تبونن صدان وان قرمال وان قدو صدا كان ربين قدان قبروت إفي صدا كان ربين قدان قبروت إفي كاركاري صدا كان رسول ربي مالجد نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب ربين صدعان نكاركاري جده صدعان نكاركاري ديم سجئة كوجد يجون ديني كي يكديم سجئة كون الراجر بكجر سنين صداته سنتم سربي قدان سكرك سكهون نكامني ربي سي صداكي سو دينك انك وراني كان قدان جيرو صدان سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يا ربي قلبي كافرة ربي صدا بوسه ورانو مهون نكامني تكاكنا بكمي إني جرتي صداتو وانتي كوميكي حاجة ما تدبينا كسو يو نمني توكو كرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قبته أكاتا نبي محمد ديمي تديمي كرا سنرى إبرا إباد ديمي إسو مكهونا نكامن كان كافر هندو بكجرو الصلاة تو معجزة ربيتي كما هو نكامن لافو مكانا بكجرو التنمو صلاة معجزة ربيتي وراني صدفاء دينا كان كي تتربي صدا بوسيمي سي أمو ربي ورانا كان كي
rabbiin qabbaneesse sodaarraa baase gabbuusee gab godhe waa tokkotti dhagayamuu dhabu qalbii si jabeessu jechuudha. waraana rabbiiti qalbii si jabeessuu rabbiin waraana rabbiiti. meelal guyyaa san waraana ka'ee rafu laalame nama ka'ee rafu osoo lolli dhufe kaafiraan wal dura taa'u jiran korrisee rafu. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إلى ربي يرو مقاتني سنكبت كورانا دور تأرف صداع مرة ورانا ربي تسو فالله صداعتي أكرب دينه هنكي صداع تبوسه صداع انجابسه سي أمو صداع سر راباسه قلبي تنتيغ دابه إفتك أوفته إف أبدت ربي كنكي أبدت صداع تكملت إفر دينه دور تهترفت طبعاتي وراني أفرفاء روب ورانا ربيتي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته جل ربي يروفئ بك فدت أكاتا فدت روب بك لولا سنت روب ربي قدان سي روب سفيدو نفسي قبانيسي ديبور راسي باسي qilleensa sii qajeelchee oo'aa fi rakkoo si keessaa baasee sodaa sirraa baasu rooba akkanaa kana rabbiin sii roobee diina kan keetti roobee dhoqqee godhee harkaa balleessu waraana rabbi وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان بالله روب سنين روبه اسنين روب سنين اسن قهارسه دلي شيطانا قلبي كيسا رومكم اسن اكل وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قلبي تيسن قدابه قلبي تيسن جبيسي فانا تيسن قدابه ربي ورانا ربي ورانا كنان ياسر متى مسلماتي ربي انتمس وراني شرفاء ربين قبروت فيكم وياسن قرقاري وري لتشو ديكينا ولي أرجو مسلمني أمة كافرة ورانا تكا تقصي وري كافراتس أمة مسلمة ورانا تكاسي ورانا تكاسي عبد الله بن مسعود ما جدا نما تكو نمقاد أبتون قيا بدري وانجل انجل أبو جرتون نما ترباتا موهقام جل انجل ورانا نمكوما بيكا ورانا كوما كان دورة دابتو كان اللالي لكاية كان اللالي نما ترباتا من فكاتي عبد الله بن مسعود جدا saxaabtichi ollaa kiyya kana moggaa dhaabatu gaafadhe aboo jarrutu nama 70 moo hagamsi fakkaattii jedhanye saxaabtichi waan naan jedha kana laalee 70 miti nama 100 gayan naan jedhe laalmee dubbiin 70 moo 100 moo 50 dubbiin hagas taate laa ati nama 300 ta'uuf beektaami waraani nama 300 nama kaayyoo 70 takkaa 100 ta'uu arge sodaan baddee mire jabeeni dhufee miti tumsa rabbiin guddaan namaa tumsuu isaan ammoo warri kaafiralleen warra muslimaa yoo achi aslaale nama xiqqaase haga abii jahli yeroo ummanni lola dhiifnee haa baanu haa deebinuu jedhaniin maal jedhe nama 100 baqannee deebinaan namni 1,000 jedhe nama 100 sehan isaanis akanatu juzuur jedhe akanatu juzuur jechuun magaalaa tokko nyaatu 100 تنمو ورانا ربي مال جد سورة الأنفال كيساتي وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ربي إنما تكا استهو إسن قرسيسي إسان استكاته nama xiqqaa isin se'anii isinis nama xiqqaa isaan seetanii maaliif rabbiin guddaan akkana godha akka rabbiin waan duraan murteesse san bakkaan gayuuf akka isaanis sodaatanii hin deebine ka muslimni sodaatee irraa baqatee hin deebine ka lolli kun argamuuf rabbiin guddaan akkana godha sun haga lolli hin eegalamin eega lolli eegalame hoo dubbiin hin jijjiiramte
dubbiin akkam jirjiiramte ummanni muslimaa namuma xiqqaa sehan akka duraanii namuma 70-100 sanuma sehan warri kaafiraa hoo ammoo faallaa taate yeroo waraanni dhufee wal dura dhaabate waraanni duraan isaan alaa nama 100 sehan sun dhufanii wal dura dhaabannaan waraana 2,000 itti fakkaate rifatan amma waraana duraan 100 seene amma 2,000 tahe amma qarqaarsa duuban dhufeef moo waraana bira dabalame moo amma rifannoo ta'e galame muslim namoo achi ilaaluma 70 kaan arka sun waraana rabbiin guddaan namaan qarqaaru lakkoofsa yoo fedhe xiqqeesse yoo fedhe guddisee sanii nama qarqaara rabbiin subhaanahu wa ta'aala waraanni jahaffa'a ka rabbiin guddaan gabroota fiitiin qarqaaru wal dhabbii khilaafa ummata kaafiraa jidduutti bu'u biyya walhaa dhabu waraana walhaa dhabu namoonni walhaa dhabaniiti ku waraana rabbiiti guyyaa badri qajeelatti argame yeroo lolli achii ka'u nama hagamtu lola didee hafe nama hagamtu dirqiin kaasan eega ka'e ammoo waraanni namni 300 lola didee lola keessaa bahe eega waraanni dirree taskalaaye namni 300 lola keessaa bahe jechuun waan xiqqoo miti waraana cabsiti eegasi ammoo moromee hagam geetu halkan bor wal loluu jiraatan hagam wal mormaa bulan lollamoo lolluu keessatti shakkiin waraana bu'uu waraanan cabsiti kanaafuu gaafa lola ahzaab rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namtichi saxaabicha nucaym ibnu mascuud jedhamu ummata kaafiraa san keessaa dhufee muslimi namuu sila quban qabu rasuulli rabbi nu qarqaar jedhee maaliin addaan cabse waraana kana na inni gaachi eegis irratti hojjetee ka waraana addaan cabse isa guyyaa san hin beektin insha allah gaafa lola ahzaab dubbiin achi nu geette gaafas qajeela dubbanna robbee jedhe akkasii egaa rabbiin ummata muslima afaan tokko godhe ummata kaafiraa ammoo afaan godhee shakkii jidduu kaayee akkasitti sullee waraana saniin rabbiin isaan qarqaare waraanni torbaffa'a baraka rabbi barakaan si qarqaara barakaan jechuun maalti barbaade wama xiqqoo takka tasilaawamaa bu'aa guddoo hin qabne rabbi barakaa kee kaayee waan guddoo godha mi akkam faana sun fakkeenyaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo ummanni kaafiraa dhufe lolli eegalame cirracha harka tokko akkana gad jedhanii cirracha fuudhanii shaahatil wujuh jedhanii cirracha kanaan darbatan cirrachi kun ummata 1,000 san hundaa ila seene funnaan seene afaan seene ka ila seene cirrachi guddaan dhufee ila seene gamta akka rakkisa maal loltanii dhaabattee ila hoqatu malee ka funnaan seene haxxisoo sibbuuse ka afaan seene siisu qufaasisa namuu bakka takkaa dhaabateetuma ila fi hoqatuuf qufa'uu fi haxxifatu gore waraana rabbii kun subhaanallah waraana rabbiiti maal silaa maaltu dhaga'aa miti waan fedhanu darbanii eenyutu ila nama hundaa keessa buusuu danda'a kanaaf rabbi maal jedhe wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa yeroo darbatte san ati waan darbanne rabbittu darbate jedhe harkuma kan kee malee barakaan ta'eennu ta rabbii jedhate ila namaa hunda keessa keette sun barakuma rabbii gudda'aati jedhe barakaan irraa wanni guyyaa san argame abii jahli nama beekama abbaa waraana dura waraanaati nama qajeelatti muraasni tokko ka haalan leenjii gugurdoo qabu uffataa fi hidhannoo jajjabduu qabu santu isa eega jedhan aaduma isaatu haga maal jedhan yeroo lola abal hakam namuu itti gayuu hin danda'uu itti kalaayuu hin danda'uu jedhan innis ammoo nama lolatti nama jaba nama humna qabu namni gugurdaan jajjabaa yoo itti qajeelmanii nama laafan itti qajeeluu danda'u miti isa kana namni ajjeese hoo gurbaa xiqqaa tokko ajjeese gurbaa xiqqaa tokko mucaad ibn camr ibn aljamuux jedhama umriin isaa hagam waggaa 13 mee rabbii keessan sodaadhaa
dura taa'aa waraana ka innu kumaandoosa hagam jab'a dhiirtitti qajeeluu hin dandeenye abii jahli ka ammoo waraana qureeshirraa waraanni hagni irra jab'a marsee dhaabatu akkamitti mucaan umrii 13 deemee ajjeesuu danda'ame rabbii keessa sodaadha barakaa rabbiiti tun barakaa rabbii mucaad maal jedhe yeroo achii ka'e dhaye takkitti dhaye miila isaa dabarsee miila kutee miilli abii jahli guddichi sun mucaan laafaan sun dhaye takkitti maan kutee dabarsa waan malaatiin tun barakaa rabbiiti eegas yoo inni kufee miilli jalaa cite mucaan kun ka ollaa isaa ka waliin dhaabatu kun mucawwad ibnu cafraa jedhama waggaa 14 dhufee hagaafellee kuffisee dabarse tun baaree ikhwaani amma والله تون بركة ربي ربي تون في رئيسي كركارة بركة ربي تون ورانا ربي تون تنتي دك اتيتن مجادك اتشكنا كيس ربي بركاك هاي وان قدوسا اكني جيكو ورانا جارس ايه كنا رئيسة بهن مجانكو ايه سبه اجيسين مالي بالرسول الدبي عليه الصلاة والسلام لتشو ورانا ربي تكون اخواني waraanni saddeessoo manaama hojuu manaama rabbiin manaaman nama qarqaaroo fedhe manaamaan mee akkan faana yoo rabbiin waan gaarii manaama keessa si qarqaarse si garsiise inna sarantaa si garsiise garaan nama jabaata yoo ammoo hin cabxaa badiin si buutee namuun du'aa nama garsiise namuun sodaata rabbiin wama fedheen nama qarqaara waan inni nama qarqaaru sanirraa tokko manaaman nama qarqaara mee gaaf uhud gaafa badrii kana maaltu argame manaama hit argame wallahi manaama hit argame manaama lamattu makkatti argame ummata kuffaaraa san keessatti manaamni lamaan sun ojuun lamaan sun waraana kaafiraa cabsurraa qooda guddoo fudhatte ojuun duraa nama tokkottu fira rasuula rabbiiti alayhi salaatu wasalaam kaafira جهيم بن السلط بن بن المطلب جدما جهيم بن السلط بن المطلب يكون منام أركي مال أركي نما وهيت فرد يابتا قالان ديما قال هركا قبتي فرد يابتي دفي مقالا مكاسيني يجي يرو إني سيني نمنو هندو مقالا كيساتيا أنجد منام أركي بيك أمتنين وصولولين أركي من دور أركي وان كان nama wahittu jedhe farda yaabbatee gaala harka qabatee ce'ee magaalaa seene jedhe yoos ummanni martuu itti yaa'e jedhe itti yaanan maal jedhe jedhe utbaa ibnu rabiican du'ee jedhe namuu rifate jedhe shaybaa ibnu rabiican du'ee jedhe namuu rifate abulxakam ibnu hishaam abi jahlii kana du'ee jedhe umayyaa ibnu khalaf du'e jedhe warroota guyyaa san du'e hundaa maqaa lakkaaye ajaa'iba rabbii kanaati yan bara kun warroota guyyaa badri keessatti du'e sun manaama san keessatti ojjuu san keessatti namtichi kun arge ganama lafaa ka'e oduun magaalaa guutuu qabatte yeroo abii jahli oduu taan dhagaye dallani guddo maal jedhe nabiyyi warra banii abdulmuxalib kana baan amma gosa rasuulaatiif namtichi amma hojii arge kun dheengadda waan rabbittu waan odeesseedhee waa haasa'e asii ariine kulleen amma san nu xeegalee jedhe dallane hojuun tun akkasitti facaate rabbi sodaadha namni hojuu tana dhaga'ee yeroo gabaabduun boodatti duulli argame lolaa ka'aa jedhaniin ka hojuu keessatti ati duutee itti himan mi hagam takka qalbiin isaa laaftu hagam takka rifannootu maaltu itti dhagahame waraana rabbiiti kun subhaanallah waraana rabbiiti hojuun lammataatis adaadaa rasuulaa takkattu caatika binti cabdilmuxalib maqaan isii caatika obboleettii abbaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam mushrika isiin tun olomaa'in gariin eegasii boodaran islaamteedhanii garuu qawliin raajixaa kufrima keessa duute isiin tun
aatikattu hojjuu arge torbaan lolli badrii kun argamuu hedu dura torbaan tokko keessatti hojjuu tana garte isiin eenyuta hojjuu gartu aatika adaada rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam isitu arga hojjuu maal garte ikhwaanii hojjuu wahii garte ganama lafaa kaatee obboleessa isii Abbaas bin Abdulmuxalibit ergitee na dhaqqab jetteen yoo inni dhufe koota boodu hojjuu ajabaa eda arge hojjuu tana sit odeessaa koottu jettee adda baaftee hojjuu taanitti odeessite isaan lamaanuu mushrikaa beekaa jarri lamaanuu maal jetteen yaa obboleessa kiyya eda manaama ajabaa arge manaamni an eda arge sun guddoo na rifachiise mee manaama kana sit himaa nama biratti hin himinii dhoksi jetteen hayyanatin jedheen manaama kaanitti himti maal jetteen nama wahittu farda yaabbatee seenee jette fardaa miti gaala yaabbatee namni wahii seene jette makkaa osoo deemu dhufee makkaa wadhakkaa dhaabate jette yoos iyye jette iyya'aa seenetti yeroo inni iyye namni hunduu itti yaa'e jette yeroo nu itti yaane maal jedhe jette yaa ummata jallatoo qabrii teessanitti kootta guyyaa sadi keessatti qabrii teessanitti guyyaa sadi keessatti koottaa nuun jedhe ummata jallatoo qabrii teessanitti koottaa guyyaa sadi keessatti jedhee dabre guddoo rifadhe jetteen yeroo hagana jedhe nu biraa deemee moggaa taanirra bahee ammallee magaalaa achitti lallabe moggaa birattis ni lallabe moggaa hunda gara hundayyuu dhaabate akkasitti lallabee guddoo rifadhe jetteen abbaas dubbii taan dhageenya rifate yaa obboleettii yaa jedheen kun manaama ajabaatii nama tokkotti hin himin jedheen achii ka'ee inni namtichi saahiba isaa tokko jira Waliid ibn Utbaa kana gaa Utbaa ibn gurbaa isaa Waliid ibn Utbaan ka lola keessatti abbaafin illeen Waliid ibn Utbaa kanaa wal argan osoma haasawan dubbii taan dhoksuu dadhabee itti himi nama hin himin jedheen akka dubbiin ficaatuun beekta akkana nama tokkotti himte namatti hin himin jetta inni illee kabira himee si biran dabrin jedha dubbiin akkasuma deemti atii yeroo duraa kun yoo atin dhoksuu dadhabde eegasii dubbiin dhokattii yaadinati waliidin kun ka'ee abbaa fi Utbatti hime abbaa nama biratti hin jedheen sulleen ka biratti hime osoo deemtu dubbiin Abii Jahli bira geette Abii Jahlin dallanee kana duraanuu manaa makaanuu guddoo irraa dallanee miti kanarraa amma qiyaasa malee dallanee Kaabaa dhufe yoo inni Kaabaa dhufe kunoo Abbaastu Kaabaa xawaafa godhu jira Abbaas Abii Jahl Abbaas yaamee isaan lachuu mushrikumaa beeki waan jedheen Abbaas jedheen yeroo Abbaas as laale abboo isin warra Abdulmuxalib dhiirti teessan hunduunu nabiyyi meeyetti amma dhiira bira dabartee dubartiin teessanillee nabiyyummaa eegaltee miti jedheen warri kun lamaan seenatti ikhwaani guddoo wal jibbaa beekaase kana beekuu yeroo hundayyuu warri Abdulmuxalib kun zamana kana dura namni angoo Qureesh keessatti irra guddoo qabu isaan amma ammoo warra Banii Makhzuum ka Abii Jahlii kanattu gabbahe warri kun akka mootummaa duraatiif mootummaa boodaa jechuu fakkeenyaaf jibbanna jidduu jira haga nagaatti gammaduu barbaada maal jedheen isin warri Abdulmuxalib duraan dhiirattu rabbiin nu ergatee nabiyyi rabbii jedhee tana haasawa amma ammoo dubartittu eegalee jedheen tana haasawu dubartii teessantu eegalee jedheen yoos Abbaas akka naman dhageenyiif godhee maaliif akkana jette jedheen hin dhageenne jette waan Aatikaan hojjuu arge jette haasoftuun dhageenne jedheen
maal jetti mee jennaan bara akkana jetti guyyaa sadi keessatti gabbahaa qabrii teessan kootaa dhaqaa nuun jetti waan ajabaa jedheen ammoo jedheen waan gootan jedheen ummata araba yoo guyyaa sadi keessatti wanni kootaa gabbahaa qabrii teessan dhaqaa nuun jettu wanni duula nu baasaa guyyaa sadi keessa yoo nu mudatuu baatte araba hundaa walin yaamee barreessinee barru araba keessa gosti irra kijibdu warra abdulmuxalib tahuu barreessinee kacba fannifna jedheen kun amma diina kan kee yoo ka miidhame garti bar hin hambiftuu guyyaa tokko oole lama oole guyyaa sadaffaa qophaa'e jedhan waraqaa fi qophaafate maanguddoo arabatti ergate dhaamsa dhaamate ummata walin yaamatee galgala san haga aduun dhiitu eeguu barbaadoo guyyaan sun dhumate guyyaan sadi dhumeemi ummata walin yaasee waraqaa katabuu barbaade isa kasanii qophaa'u jiru guyyaa sadaffaa guyyaa tokkoffaa oolanii guyyaa lammaffaa oolanii guyyaa sadaffaa namtichi abii sufyaan erge kun eenyu maqaan isaa damdam ibnu camri alghifaarin ka abii sufyaan achi as ergee beena qureesh oduuna irraa dhaqqabsiise jedheen kun dhufee magaalaa keessa dhaabate iyye اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث ندكبا ورين كيسا ندابي كوتا بها أتشتي دبين هفتي نمو يولف قبعي ربي كيسا صداد إخواني قال لا ورانا توقف كما نام هغانا وكان دغاي غراق ابو guyyaa sadi keessatti qabrii teessanii kootaa gabbahaa du'a silaan dhumtani jedhanii itti manaamanii guyyaa sadeen kana keessatti yoo kootaa gabbahaa jedhanii gabbahe mee waraana kana maaltu itti dhagayama osoo achiin gahin cabe kun qaati cabse waraanni rabbi kun kam ammoo hojju manaamu xiqqaasantu cabse rabbiin waan ifii fedheen namaa qarqaara kisraan gaafa lola qaadisiyya akkasitti ka cabu farqi dura taa'a waraana isaa rustum akkasi ka cabu farqi hiradhu akkasi ka waraana isaa cabu arge akkasi dhigaa ikwaanii rabbii waan fedheen nama qarqaara manaamnis waraana rabbi irraa tokko jechu waraanni saglaffaa ka lola badriisanii rabbi qarqaare waraana ajabaati waraanni saglaffaaf kurnyaffaan ka ajabaan ka saglaffaa abijahli waraana rabbiiti wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu isattu nama hundaa dirqee akka namni tokkollee manatti hin hafne ka namoo achi dhaqee achiddu godhe dirqee waraana rabbiiti dirqee as yaasee hundaa dhiibee achi dura fidee ifillee waliin achiddu waan inni umayya ibn khalafit hojjete isin odeessee miti waan ajabaata inni hojjete cutbaa ibnu rabiica kana hagam wallolan waraana rabbi irraa tokko waraanni kurnyaffaa karraa boodaa waraana abii jahli illee nama ajabsiisu sun maal shayxaanis waraana rabbiiti rabbiin bar waan ifii fedhe rabbiin waraana godhe as deebisa maal godhe ummata qureesh kan yeroo duulaa bahanii makkaa keessaa gabbahan sodaatanii deebi'uu barbaadan maal sodaatan gosa banii bakrii ta ollaa isaanii jirtu gosa tanan nu adhee ijoollee madhaamaatii nu harkaa balleessaa duula akkan baaneedhan lolli hafee miire akka lolli kun hin hafneef sheexaani dhufe sheexaan ammoo haqiiqaa dubbii bar waan isin tahuu heddu fuulduran beeku sheexaanni garuu inni maal argate humna zaahiraa kan arga waraanni 1,000 waraana xiqqaa jiru san fixuu hin dandayaa yaadani bifa ilma namaa fakkaate suraaqaa ibnu maalik maanguddicha jedhamu beekamaa san isa fakkaate inni kun sayyida banii kinaanaati bakriin tulleen kinaanarraa tokko akkasi dhufee anan nagaa isinii kenne gosti sun dhuftee isin hin tuqxu jedheen hagas qofaa miti anilleen isin wajjin deemaa lola nama isin wajjin seena qarqaarsa waan barbaachisu hundaa isinii fida in dhaabatinaa ardha guyyaa keessanii deemaa jedhee namni dubbatee ummata kaase tokko sheexaana osoo ummanni sheexaanan se'u suraaqaa se'e eegasii dubbiin ifa baate suraaqaan lolan dhaqne suraaqaan gandafii jira eegasii dubbiin ifa baate osoma lolli deemu
yeroo lolli dhufee lolli wal seene maleykan rabbii gadduudde shayxaanni maleykaa arge maleykaa irraan rifate inni maleykaan beekaa mire rifatee lola keessa duuba baqate osoo baqatu namticha kaafiraa tokko haaris ibnu hishaam jedhanii irra dhufe dhab godhee qabe haaris aboona gadhis hin baqattu jedheen kan baqatta maal lola nu seensifte lolaa nuun jettee baqattaa jedheen inni eenyu se suraaqaa se yaa suraaqaa kana dabeessaate akkana hagana mara dabeessaa jedheen aboona dhis nagadhiis jedhe odoo jedhuu kuffise harkaa baafatee maal jedheen innii barii'un minkum innii araa maa laa tarawna innii akhaafu allaha wallahu shadiidu lciqaab innii barii'un minkum ani isinirraa qulqullaa jedheen wamaa walitti hin qabnu wamaa isin hin beekun an beektan jedheen nu garagara innii araa maa laa tarawna waan isin hin agarre arganee malika rabbi arganii innii akhaafu allaha rabbi sodaa ta akhiraan tun ammana halaaka wallahu shadiidu lciqaab achii baqatee haga baqatu bahara seeni jedhe duraan hoore namni duraan ummata kaase tokko isa rabbi maal jedhe وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم ربي الشيطان در الله دبيتنا تببريكسي لولا كان لولا أكم هناك أبداني ورك ورا لاف أرض يو باتن ورك أنا لفراد أبم سيفتني أرض دابتنا جدني لا غالب لكم اليوم نمس إنجي فتنجروا أرض من الناس اللي بنا مرة وإني جار لكم أن اللين سوجين أبدا فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب شيطان الدنيا في آخر اللي هو جيني ساكسو دلنا ما سينسيسي بدنا ما سينسيسي هجرنا مرة قول الله يدودونا مرة رابطة يروهن داكسو ربي مدام مالي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يا أبو ربي قراءة دي اسم قرسيسة قرآن اسم يبوسة نبي اسم تئرجي نقع أفضل أدان اسم يباسة وان دا اسم إبسة أنا اللي ندفع أواب ووالقري واسم درك وان تكو قلبي متيسن كيستي وان تكو همي بريتشيسي تربي تإلان قرتن تنا ديفتني تيجا قبتني وقال وان قرتن ديفتني وان قري قبتني وما نالتنا جدان أنا اللي نفيد ورا اسنيت وما نفيدني نموت إسات هاركتو جدان إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيطاني آخرة قفا كسيمي سن آخرة قروا الدنيا اللي كسوما كنافوان كنافا فكاتون ربي قدام ورانا كنان أمتا إفي نسري قافا بدري وصولو لبدري كان فتنين بود درة واتوكو دبتون بكتنا التجاري إخواني واني دبنو ورق أباني بوجي أن كان نما ترباتما هدو إساني ملك أنا كفبيتو ودان كملك أنا كفبيتان قدان نموتك أباميرا أبيرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام عباسي والجنجر عباس إن يروس مسلمة جدا يرو زاهرة ساواني مسلمة هو سالم نبي يكون جرو يرو هذا من ساتي في جول ساتي في جتا ساتي كان دون مسلم عباس دولا ورا كاترا والجين دوفه أشتك أبامي رسول ربي تكان لي عباس رسول ربي والجين دعبته كاراتو يرو ورا أنصارا كناف رسول ربي ولي قلتي عقبتي قدان نمني وجين دابتي ورمو رسولا تهي ورس وجين دبتي عباس ورا أنصارا هم دويسك أجي لبيه كنافو قدوك فجد يرو أبير رسول ربي كإسانا كسيتي بيكان سون بوجي أمي أنصاري قدو رفتني أبير رسول ربي بوجني ديمناني حاجة لك فنوفي جداني سالفة أما اللي مال جناني
isaan gallakkisaan hin jenne akkam goonee gallakkifne jedhanii saalfatan rasuula rabbitti wal mari'atanii dhaqanii maal jedhaniin yaa rasuula rabbi ilma obboleettii teennaa jechuun akkoo abbaastu ansaara warra khazraj banii najjaar gosa najjaar jedhamtu warra khazraj keessaa ansaara jechuu akkoo isaati kanaaf maal jedhan ilma obboleettii keennaa abbeedhaan keen jenneen gama ifirra bahan laal gara isarra hin baane gama ifirra bahan abbaas ilma obboleettii teennaa abbaas nu gallakkisii nu hayyamii warraa fudhatu maletti bilisoomsinaa jedhanii san rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam didan waan ummanni kun qabu waliin qaba jedhan ilaala ikhwaanii abbaas abbeeraa rasuula rabbii ka rasuuli rabbii haalan jaalatu ka rasuula rabbii innilleen haalan jaalatu manni isaa guutuun muslima isa ammoo islaaminaa isa zaahira namuu hin beeku dubbiin tun hojjetuu dhabnaan rasuula rabbii inni dhaqe yaa rasuula rabbii an muslima horiin irraan fudhatinii nagan lakkis jedheen zaahirri kan kee kaafiraa mushrika waliin duula dhufte baaxina kan kee rabbittu beekaa jedheen zaahira kan kee kana laalla ati mushrikaa waan ummanni if bituun if biti jedheen yaa rasuula rabbii an muslimaa beek jedheen ammaa miti duraanu muslima san rabbittu beekaa nun beeknu jedheen yoo muslima taate rabbii kan keetirra xobsii bakka waan sirraa nu fudhanne kana rabbittu bakka sii buusa hayaga waan gootu yaa rasuula rabbii mallaqa ooqiyaa 20 mallaqa guddaa mallaqa dahabaa wahii ka'an deemuun lola keessatti narraa adhame sannaa deebisa jedheen sanillee itti dabalee waan biraat dabalee saniin if bitechuusa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jedheen sun ganiimaa rabbiin guddaan nuu hire boojuu rabbiin guddaan nuun badhaase sun haqa kan keetii miti horii waan qabduun if biti jedheen yaa rasuula rabbi an horiin qabu jedheen horiin qabdaa if bitina horii waan takkan qabu jedheen hunan qabu waan jedheen rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo lola deemtu haadha mana kan keetii niitii tante wajjiin dhaamattee horii zahaba guddaa hagas gayu bakka akkana akkanatti owwaaltanii yoo an du'e ijoollee tiyyaa wanni jiruu isaanii isii gaya horiin achi jira jetteenii yoo jiraadhe anuun deebi'a yoo du'e akkasitti ijoollee achirraa guddis jetteeni akkasin goone jedhen yoos maal jedhe ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasuulullah wallaahi namni tokkolleen kan waliin jiru hin jiru jedhe san anaa fi niitii tiyya male namni tokko ka yeroo san wajjiin jiru ka waan san keessa quba qabu tokkolleen hin jiru jedhe rabbii guddatu sii hime jedhe maal jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam si qofa'aa miti jara lama tafira kan keeti ijoollee lama jara lama ta obbolowwan isaa dhalan tokko noofal ibn haarith ibn abdulmuxalib gurbaa haarith ibn abdulmuxalib noofal jedhanii kaafiraa innis duula keessa qabame kun ammoo caqiil ibnu abi xaalib ibnu abdulmuxalib obboleessa caliyyiiti caqiil innis lola keessa qabame jara tana lamaanillee biti jedheen atummaan yoos maal baasare fidaa nama sadii baase cuka ifii baase ka jara lamii baasa wanni kana an dubbadheef ikhwaanii mee adaalaa hagam geettuttu achi keessa jira laala jarri tun amma obbolowan isaati obboleessa aliyyiiti obboleessa isaa jarri lachuu obbolowan isaati kun abbeeraa isaati silaamee mootii zamana keennaa kan odoo taate fira isaa kana akka ummata kaan laalutti ilaale ummata kaan nama garii osoo warraan fudhatiin gallakkisee beeki nama waan qabne nama miidhama nama hiyyeessa akkanaan gallakkisan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam garuu ummata wal qixxeessuu laalame tumsi rabbiin guddaan isaanii tumseef tokko san nama hundaa wal qixxeesse rabbiin guddaan isaan ol fuudhe wanni guddoo nama barbaachisu
namni dura taa'an ummataa tokko fira isaatiif nama fira isaan ta'e gosa isaatiif gosa biraa walqixxeessee saba isaatiif saba biraa walqixxeessee amantima tana laale nama hundaahuu mirga isaa kennuu nama barbaachisa. Rabbiin guddaan tumsa fiitiin nu haa tumsu, waraana fiitiin rabbiin guddaan nu haa qarqaaru, karaa firratti rabbiin guddaan nu haa tiksu. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.